السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيمة الوطن كبجة في جالة من جنين كنا كان جالة كبجة بكسر جالة أنا كبجة رمضان دجال إن شاء الله. جيميلك هي نتي أكمتي لمبرة لكوفسة تلفونك أنا سيف جونو فيديو تلفونك هنا نوجرو صورة دوكومنتي وانا دو تلفون الرقم هند أكمل جيميلك هنا رتي كوفة شو عندنا أكمل جيميلك هنا كوفة تيو تلفون كنا يلا بدي يو كان مو تلفون كنا يرو فراي جرو ديم أكمل تين جوان كسر هند جيميل كوفة كا تلفون برا دفتر عندنا وانجر ولا الله akkasumas waastaapis akkamitiin waan nama wajjin haasoo nama wajjin haasooyne barreeffama sagalee viidiyoo waa hunda haa ta'u yeroo telefoona keenya takka nu jalaa badan nu jalaa hammaatee akkamitti argachuu dandeenya waan jedhamu ilaalla haga dhuma qophiitan nu faana tura nu faana tura insha Allah. Tokkoffaa lakkoofsa akkamittiin lakkoofsa seef goonu hunda akkamittiin Google keenya irratti Gmail keenya irratti qabachuu dandeenya waan jedhu agarsiisa. Fakkeenyaaf lakkoofsa akkanuma fakkeenyaaf seef godha. Yeroo seef gootu fakkeenyaaf seef godha maqaa asii yeroo katabdu asitti cuqaaftatiin filattee jechuudha. Siim irratti immoo Gmail keessa qabdu Gmail irratti seef godhachuu barbaaddu irratti cuqaafta. Kun amma Gmail kana jira. Gmail irra cuqaafte jechuudha. Yoo Gmail irra cuqaafte asitti maqaa isaanii seef goota. Lakkoofsi kun booda Gmail irra sitaa jechuudha. Lakkoofsa akkasitiin lakkoofsa hundaa'u Gmail irratti qabachuu dandeenya jechuudha. Gara suuraa fi viidiyoo biraa haa kunnu Google Drive telefoon hedduun firaan qaba. Garuu ammoo warri firaan qabne as seentanii Google Plus Store seentanii itti katabdanii haala kana isiniif ta'a. Anammoo open jedhanii yeroo open jedhuun ni gartanii waa hundaa'u keessa suuraa waan barbaachisaa hundaas itti barfidee jira. Asitti ammoo as tuqaa bakka profaayilii jettaniitiin Gmail itti qabachuu barbaadan yoo Gmail hedduu fayyadamtan Gmail itti qabachuu barbaadan asirratti fira laaltanii irratti tuqaaftanii bakka pilaaster ni gartanii ida'uu ni gartanii asirratti tuqaaftanii upload bakka ni gartanii asirratti tuqaaftanii asitti kun dokumentii waa hunda waan telefoona keessa jiru hunda asirratti si baasa. Yoo barbaaddu qaasisan gamanaa cuqaafta asitti kun ni garta galarii feete gala bakka falmanaajera feete waa hundaa'u asirra cuqaafta. Ala kanaan si fide bakka waa keessa jiran si beekaa jechuudha. Dokumentii waa hundaa'u asitti cuqaaftee tumaan ol jettanii open jettanii kuno argu jetta yoo takkitti waan dide nama fudhachuu jiraachuu deemu jira jechuudha. Waa hundaa'u akkanatti waan keessa qabnu jechuu dandeenya jechuudha. Gara WhatsApp kun WhatsApp barreeffama sagalee viidiyoo nama wajjin haasofnu akkamittiin booda telefoonni keenya jala baate yookaan akkamitti argachuu dandeenya waan jedhu ilaalla. WhatsApp seenna. WhatsApp seenna irraa baane tuqaa seera cuqaafna. Sittingii seenna. Sittingii dhanii irraa baane chat explorer gartan cuqaaftanii. Asirra olooftanii chat beekaa bakka nuti gartanii asirra cuqaaftanii yeroo asirra cuqaaftanii irraa baatan kun waan gartan jedhamtiin qaba. Fakkeenyaaf ammaan tana waan duraan irraa jiruuf bakka Google account irra cuqaaftanii asirra cuqaaftanii Gmail filattan Gmail keessan kaa waa hundaa'u itti kuufachuu dandeettan booddeeffachuu dandeettan filattanii irra dhooytanii. Irra dhooytanii irra baatan backup to Google Drive irraa asirra cuqaaftanii fakkeenyaaf backup kan guyyaarraan guyyaadha moo torbaan immoo ji'aan sin jedha garuu immoo guyyaadhaan si wayyaa torbaanii yookaan ji'atti waan walitti dhummaatee yeroo takka intarneetii laaftuu mala guyyaarraa osoo godheera bareedan fakkeenyaaf guyyaa filadha. Guyyaa filattee yeroo baate backup ittaanii kun ammaan tana deemu jira. Kun ammaan tana xumura jira. Mee fakkeenyaaf WhatsApp kana dileetnee jechuudha. Akka nu deebisuuf kan halaallu. Dileetnee jira. Mee ammaan tana gabbuufne bifaaraan bannee ilaalla jechuudha. Akkasiin waa hunda nu deebi'aniif akka kan. Ganna bu'ee jira mee open jennaani.
Continua. Halo. Halakan nufida nufida ni gartani inshallah amma kuno egale lo malala inshallah. Kuno ni gartani gaba wa undau kasna debe chula. Inshallah ko pena ka banne du fekano ma inshallah ko pirate wa nuga nutura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.